الرواية كوين اسني كبردي ديادة إني نسي أبليكيشنا ولا إن الحجة يو بزنس أكا يوتيوب تاني خان كفلتي يوان تقو كفلو دندو هجي قيدرتي ستينجي إساتي في معلومة إسا برنامج ساهم غير خيسا مال فكاتا في إنه خنا مو هم فرندي خما شنقوتتي وي قبل موان قبل غنجو وي قبلتي نسا هاتي ناتو مالي هجمو بنتورا إيجالي ويا تقول ما خيستي قبلتي إرا أرجع شو دنديسا أكمل أرجع ما خنجو أبليكيشن خون قصلا قبا قصلا مان الرا خان كفلتي خفلو في خان كفلتي قوم مهين كفل قبا خان لمان أكا أسدوبة تجارتان كانتي الدبافة شو دنديسن إنني سي قص تقويون في خانة تاو قص تقومو خانة إذا خانة الدبافة نان إذا خانة رت هجة شو دنديسن فيديو تنهم تمراتي حلالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفونة جرتو بلوان تيا نجير ربي سني حبايتو اسني جتارا yeroo gara mana gadaa oroo dhuftan yuutuubii isiniin qaba waan hin ta'eef sabiskiraayib godhuu faayila gadhooytanii hin dagatina warreen sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hordoftan naaf godhuu na guddisuu anis qaama keessan irraa waan hin ta'eef namni afaan oromootiin waa hojjetu hundi isaaniitu histi qaban irra guddaan isaanii histi qaba namni keenya histi wal godhuu irraa kan ka'e afaan kanallee karaa ajjeesuutti deema fakkeenyaaf amma afaanota bira keessatti namni barreeffama hin beekne yooniif sagalee qaqqabee waan takka afaan isaatiin dubbate waan san argachuu danda'a. Afaan Oromootiin ammoo wanni sun hundinuu hojjetamee hin jiru. Maaliif afaan Oromoo afaan federaalaa qofa haa ta'u jecha gara mootummaan haa godhu jecha osoo hin ta'in mootummaa waan godhu qaba, hayyoonni waan godhu qaba, hawaasni waan godhu qaba. Mootummaa yooniif hojiirra haa oolchu taate hayyoonni immoo waan san hiikee akka tiransleet godhee akka hawaasni itti fayyadamu godha. Hawaasni immoo waan hayyoonni tiransleet godhe san itti fayyadamee achi keessa kuusaa akka hawaasni irraa argatu kuusaa godha. Kuusaa kan godhu immoo nuyi. Kuusaa godhuun akkami kan jedhamu irratti fuulleeffannee haalaallu. Afaan Oromootiin yooniif abaaboo yooniif jettee hin argattu. Maaliif hin arganne namni keenya laayik walii godhuu irraa dislaayik walii godhuu irra jaalata. Kana waan kana ifka isaa haaynu afaan keenya haa guddifnu. Wajjin haa hojjennuun isin jaa amma gara barnootaatti. Karaa barnaamija kanaa hogguu seennu mee kiwii kan jedhamu isa kana inni professionaalii isa kana haa jennu. Faayila xiyyaratti dhee faayila xiyyaratti eeganne booda amma editii tana yoon ifa dhaabnu taate keessumaa hogguu banatanitti warri banatan emeelee tana hanqaaseetti ol guddisu yookaan bara 20 ol akkas bara 18 gad ta'uun qabu walumaa galatti mee kan irraa deebinee fedhiin keenya waan bira waan ta'eef inni galtan jeetii yaada. Amma maqaa kee garuu keessumaa ID isaatii fi iddoo dhaloota keetii maal garuu iddoo dhaloota keetii biyya uummanni addunyaan guutuun jibbite san maqaa dhawattee siif hin beekne yaa wayila keessin jechaadha. Amma deebinee gatiin isaa akkamiin kafaltii kana kafala kan jiru anuma filooyin eegaan guyyootaan kana guyyaa lama keessatti nama shanan kanaan na godhe waan Oromoonis keessa hin jirree fi kan Araba qofa yookaan asirra dhooyna yookaan asirra dhooyne gatii isaa argachuudhaaf dahaba kanarratti dhooyne gara inni nu oofu jala deemna mee asirratti dhooyna amma dahaba kiwiidhaa kan shirkaa kana 16 qaba kan immoo sarafadhee keessatti naaf jiru riyaala saantima hanqana mee isa kanaan saantima kana riyaalatti deebisee yoo nuuf hin jiru akka itti baafannu laaluudhaaf akkamiin dandeenya kan jiru isuma kana asirratti dhooyna. Hogguu asirratti dhooyne booda anamma sarafadheen jira sarafuu naaf hin gahu yooniif immoo sarafachuu kanaa gahu taate gara riyaalaatti naaf jijjiiraa jechuudha. Mee kana amma irraa deebinee akkamiin gara maallaqa goone fudhanna kan jiruufi isa kanatti kan silaa riyaalaa kanarratti dhooyne mee baafachuuf deemne yooniif hajjennu taate mallattoo poonii kan jiru kanarratti ni dhooyna al tokko hogguu asirratti dhooyne booda sarraafaawwan garagara akka garagaraatti baafachuu dandeessa. Keessumaa immoo warreen kana hunda hin dandeenye sarraafaa irratti maal waan kana hunda warreen hin dandeenye mee rasiidaan baafanna. Amma inni kun kan amma isin agarsiisaa jiru kuni osoo foormii isaa 5,000 fi kana hin guutini waan guyyaan kafaltii xixiqqoo tana walitti tokko qabatan asirratti mallattoo sanarratti dhooyne mallattoo sanarratti godhoonu booda lakkoofsa keenya asi guunne isa kana gara shahannachuudhaa yookaan rasiidatti amma fakkeenyaaf
hunni jira firendiin labaaraa moobaayilii sawaa zeen maal kanatti lakkoofsuma keessan asitti naqattanii isa kana immoo riyaala 20 hogguu isinii gahee akkasitti asirratti ni argitan jeetii yaada shaahni rasiid jedhama bakka kuni arabii warreen beeynees itti guuttadhu jechuudha asirratti hogguu dhoyte kun siif banama waan ta'eef asirratti hogguu dhoyte siif banamee irratti dhawattee shaahannatte jechuudha yookaan rasiida itti naqatta warreen immoo garaagaraatiin immoo qabdan sarraafaa maal qabdan kan inni argitan jeetii yaada kun waan isin dhibuu miti wanni agarsiifni isaa hoo maali wanni inni namarraa fedhu maali kan juume takka duuba deebinee halaallu bakka faarfaa'ila kiyyaa kanarratti gadaa oroo kayyoo kanarratti bakka dahabii xiqqaa kanarratti hogguu dhooyne maal arganna keeyyanni isaa yookaan hoo wanni inni nuuf kaahu maali yookaan jennu taate as bakka jettu sanarratti goo bakka jettu sana asirratti goone halaallu hogguu goone akkuma yuutuubiin sabiskiraayibii 1,000 sa'aatii 4,000 maal juusan inni keeyyanni inni qabu keessumaa hoo afreen kanarraa kan shananii kanallee waliin ilaaluun dirqama ta'a. Inni kun mee amma firendii 5,000 haa jennu guyyoota hamma kana keessatti wanni ati maxxansuu qabdu viidiyoo hanqana kan jedhamuu fi ammoo viidiyoon sun namoota hanqanaan ilaalamu qabdi kun amma maallaqa guddaatti hoggochi baatu. Keessumaa sadarkaan inni viidiyoon sun deemtee hanqana ta'uu qaba kaalama kan jiru kana irra guddaa immoo kan ammoo orjinaalli kuni viidiyoon ta'ee ta'uu qabdi. Kuni keeyyata appilikeeshiniin kuni lafa kaayatu keessaa kana hundi keenyaa kara kana dhufnee irraa haa fayyadamnu walaa fayyadnu jechuun dhaamsa kooti. Viidiyoo seetiingii isa kanaa kutaa lammaffaatiin hammaan isiniif dhiyaadhutti nagayaan naaf tura.